tokko jechuudha. Shamarree takkaan ala inni deemnan haadha manaa isaati irratti shamarree biraatti inni jaalata taanan washalaa isaa irraa muru dhugaa isiniin jedhani faayidaa isaaf hin qabu irra taa'eetu. Harka fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii har'as viidiyoo haaraadhaan dhufee jira. Innis immoo akkuma yeroo hundumaa jechuudha. Koomentii keessan irratti deebisiniif deebisu jechuudha. Koomentii gaarii, koomentii badaa, koomentii arrabaa tu jira. Koomentii garaagaraatu jira. Hundumaafuu warri koomentii gaarii naaf barreessitan galatoomaa sinan galateeffadha. Sababni isaatis ani namni tokko na kabajee gaafa koomentii naaf barreesse akka namni tokko sin barsiisaa jiruutitti akkanan immoo wanti nani jechaa jiru yookiin immoo ani dubbachaa jiru hojiirra akka ooleetitti natti dhagahama jechuudha. Dhiifama naaf godha. Intini kiyya eeggadheeti miti kan viidiyoo isin hojjechaa jiru. Yeroo baay'ee of kukkuluun jaaladhu. Akkuma argetti hojjedha jechuudha. Maadhaa koomentiin ani gaafatame. Dhiirri ana jennu jaalallee akka qabuun baree garuu dura jaalallee su'oyyoo osoo hin taane haadha mana abbaa mana naan jette egaa dursee namni kamiyyuu jaalallee qabuu danda'a. Dhiirri tokkos jaalachuun dubartiin tokkos dhiira tokko jaalachuun normaalidha jechuudha. Wanta haaraa ta'e tokko hin jiru. Sababni isaatis akkuma yeroo hundumaa beeknu namni kamiyyuu jaalallee qaba. Jaalallee na qabee beeka. Namni tokko duraan illee isiniin jedhee jira. Ana jaalallee na qabee hin beeku jedhee gaafa odeessu namni sun akka of gowwoomsaa yerootti yaada jechuudha. Akka kiyyaatti akka mataa kiyyaatti of gowwoomsaa jira jedhee yaada. Wal jaalachuun normaaluma. Ta'ee osoo jiru garuu yeroo tokko dogongoraan amma fakkeenyaaf jaalalli irraa na qabeera garuu ergasii akka inni hiriyaa biraa qabu yookiin immoo abbaa haadha manaa biraa qabuun baree naan jette. Maaliin godhaa? Dhiisuudhaaf baay'een jaaladhaa. Itti fufuudhaaf immoo abbaa haadha manaa qaba daa'ima tokko qaba naan jette. Egaa as biratti badii isirratti murteessuun barbaadu. Sababni isaatis ati wanta beektuun qabdu dursa gaafa siin jedhee inni odoo wanta gochaa jiru kana yookiin immoo haadha manaa qaba garuu jaalallee sirraa qaba hin jedhamu. Haadha Yesuus sheemidha dhugaa siin hin jedhani. Sheemidha. Odoo akkasiin jedheeti dhugaa jiru sitti mee odoo sitti dhiyaatee jiraateeti osoo jaalatte rakkoo kee ta'a ture. Amma garuu rakkoo keetii miti sitti murteessuun barbaadu. Maaliin godhaa naan jette. Ani kadhannaa godhadhu siin jedhu dhugaa siin jedhaan. Irraa fagaachuudhaaf hin jaalatti baay'ee. Itti fufuudhaaf immoo haadha manaa fi daa'ima qaba jette. Baay'ee ulfaata. Inni garuu sammuun isaa maal yaadetu? Jechuun niitii lama fuudhuudhaaf yaadaa jira moo akkasumas immoo yookiin akkanumaan yeroo sitti dabarfachuuf si barbaada. Anaaf hin galle kun jechuudha. Anaaf hin taane yeroo tokko dhiironni jechuudha. Dhugaa siin jedha. Yeroo baay'ee ani dhiironni akkasii dhiironni akkanaa dhiironni akkas godhanii dhiironni akkas ta'anii yeroo jedhu intini fakkaata. Anumti rakkoo dhiira wajjin wannan qabu isinitti fakkaata malee rakkoon dhiira baay'ee tokko nama dabbara jechuudha. Dhugaa siin jedha malee dhiirota baay'ee tokko intiniin qaban haadha manaa isaaniitiif xiqqoomallee rispeektii xiqqoo ishiin qabanii kabajaan qabanii akkam feeyyuu haa ta'u gaayis. Laal gaafa carraa walitti siin fideetoo haadha manaa yookiin abbaa manaa horattan. Abbaan manaa keessan meebii hin bareedu ta'a. Haati manaa keessan meebii hin bareedu ta'a. Abbaan manaa keessan meebii qabeenya hin qabu ta'a. Haati manaa keessan meebii qabeenya hin qabdu ta'a. Akka carraa immoo nama qabeenya qabu yookiin nama bareedina qabu wanta siin barbaadan nama qabu wajjin tasa wal baruu dandeessuuna. Gaafa san haadha manaa akka qabdan dagachuu hin qabdan. Akkuma feetu wal bara. Karaa kamiiniyyuu wal bara akkuma feeyyuu ta'a. Haadha manaa qabda baqa. Hallaqe. Ati haadha manaa qabda. Abbaa manaa qabda. Dubartoonni illee dhugaa isiniin jedha waan akkanaa keessa baay'inaan hin jiran hin argaman. Bakki akkanaatti hin argaman. Dhiirota jechuudha baay'inaan iddoo akkanaatti iddoo kashalabbeetti kan argaman jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo nani dhiironni akkas godhanii dhiironni amallee dhiirota akkas yeroo isiniin jedhu
intini isinitti fakkaata dhugaa ani wanna rakkoo dhiirota wajjin qabu isinitti fakkaata no ani rakkoo dhiirota wajjin takkayyuu hin qabu tokkoyyuu jechuudha rakkoon kiyya namoota akkana wajjin arkuma argitan yeroo baay'ee ana qaamanna qunnamee kan beeku yeroo baay'ee hiriyoota kee qunnamee kan beeku koomanataa tarii kee warra koomentii na barreessan qunnamee kan beekudha wanti nani haasaa jiru malee wanta adda tokko uumeeti miti yookiin immoo amala dhiirota jibbeensa dhiirota qabaadheeti miti ani obboleessa qaba abbaan kiyya dhiira obboleewwan kiyya dhiira da'uun danda'a gara fuulduraan beeku kanaafuu nama jechuudha hundumtu garuu sammuun isaanii baay'een isaanii jechuudha akkamitti akka guddatan akkamitti akka yaadan hin beeku dhugaa isiniin jedhan guddinni isaanii akkam akka ta'e dhaloonni isaanii eessatti akka ta'e hin beeku inna meelaala amma shamarree tana haadha manaa osoo qaba okkee haadha manaa saasan mee hin jaalatu ta'a maaliif fuudhe namni sinas gaddalu jira abbaan fe'e jechuudha maatiin keessan gaafa deemi fuudhe haadha manaa siniin jiran hin fuudhu sababni isaatis situ wajjin jiraata malee abbaa kee yookiin haadha keetii miti kan dubaraati fuute wajjin kan jiraatu diduu qabda hin jaalatu taanaan immoo baay'een dhiironni baay'een jechuudha dura arganii fuudhanii ka'anii gaafa isheen furdattee jette gaafa isheen qulqullina ishee eeggachuu dadhabdu dhiisaniin ala laaluu jalqaban dhiironni baay'een garuu sirreessuu wanuma dandeessan jechuudha amma ala baate dubartii amala ishee hin beekne dubartiin beekne tokko laaltee hawwitu jechuudha haadha manaa keetiin ispoortii hojjedhu jettee ispoortii hojjechiiste borcii ishee yoo irraa balleessite maali rakkoon isaa natti mimi maayidha rakkoon isaa rakkoo maatuun qabu dhugaa isiniin jedha rakkoo kan qabu isiniidha bakka rakkoo qabdan isin dhugaa isiniin jedha dhiironni rakkoo qabdan inna gaafa isheen qulqullina ishee noo haadha manaa keetiin haadha manaa kee amansiisuu hin dandeessa bar haadha manaa keetii wajjin akka barbaadde ta'uu ni dandeessa amma ala baatee dubartii biraa laaltu maafi gaafa isheen qulqullina ishee eeggachuu didde gaafa isheen rifeensa ishee dhiqachuu didde qaama ishee dhiqachuu didde uffata ishee jijjiirrachuu didde uffata kee jijjiirradhu qaama kee dhiqadhu rifeensa kee dhiqadhu ittiin himtu sababii maaliitiif iddoo biraa laalta sababii maaliitiif dubartii biraa bira deemuu jalqabde inna amma miilaala dhugaa isiniin jedha waan laayifii meeqa keessa erga dabarsanii booddee isheen dhageessi akka haadha manaa qabu daa'ima akka qabu dhageessi maayidha akka kunamu dhugaa rabbii mee maal jedhama ishi inna ani akka kiyyaatitti hiriyoonni kiyyallee yaada keessaan barreessa waan biraa keessa akka galaniiranillee na barreessitee jirti laayifii hedduu akka waliin dabarsitee egaa namatti ulfaata guys nama jaalatan tokko kiyye jettee murteessitee erga waan baay'ee wajjin dabarsitee booddee gaafa kee ta'uu diduu baay'ee ulfaata garuu homaa gochuun hin danda'u waaqayyoo humna ittiin isa obsuu dandeechu waaqayyoo humna ittiin ati isarraa fagaachuu dandeessu nama isa caalaa si jaalatu si kabaju yeroo hundi si waliin ta'u waaqayyoo siif kennu sin jedhaan homaa sin jechuu hin danda'u wanna bira sababni isaatis namni dhandhamee nama laaleeti miti kan namatti siqu sitti murteessu kan kumaayyuu hin danda'u na yaada keessan warri koomentii barreessitan yaada keessan akkana gootu jedhaatii barreessaa fi rakkoo guddaa keessa akka jirtu dhiphina guddaa keessa akka jirtu natti himte jechuudha dhugaa isiniin jedhani baay'ee na aarsa wanta akkasii baay'ee tokko jechuudha sababni isaatis mee ilaala rakkoo isaatiif jette isa jaalattee gaafa isiin isatti siquu barbaadu inni laayifii bira dabarsa haadha manaa ishee wajjin haadha manaa isaa wajjin jechuudha inna baay'ee nama gaddisiisa እንግዲህ Umaatiin jechuun danda'u waaqayyo humnaatittiin isa obsuu dandeessu nama isa caalaa si jaalatu si kabaju siifaa kennu siin jedha dhiironni wanta akkanaa gootan dhugaa siniin jedhaan intini keessan sinirraa qam godhu ture dhugaa waaqayyo kinoo rabbi dhugaa siniin jedhaan inna turtii gaarii siniif hawwa yeroo jalqabaati wargara chaanaalii kiyyaa dhuftaan subscribe gochuudhaan maatii akkasumas mallattoo bilbilaa gadhuquudhaan yeroo hundumaa viidiyoon atattamaan akkasiin ga'u gochuun dandeessanii galatoomaa nagannaaf turan bye bye jechuudha shamarree takka dhala inni deemnan haadha manaa isaati irratti shamarree biraatiin ni jaalata taanan washalaa isaa irraa muru dhugaa siniin jedhani faayidaa isaaf hin qabu irra taa'e ta'u